Awak tak iya rata-rata ada nama Astari di. Malah ada dikit. Bagi. Maling pada tu dapat dapat. Ada kaya tu. Dia mau ke? Malam apa? Dia duduk bawah no guys. Amma wah jadi beti guys. Si. Guyana. Lanjut betul. dubartii tijaara tufuuduu fi dubartii ati jaalattu tufuuduu kan filata. Ati guyyaa lamaaf tanaan sii hidhaa. Bakka dhiira wahii bohaarsi yoo isin jala dheeruun bohaarsi. Ana sama akkasitti dirqamni naa dhufee jedhe Jawaari durbummaa koo kennee fi hirumaa kiyyatti deebi'a. Wayne dubartii dhagoo. Namni burgaafi jaalala akka nam gaafanne si. Ayyee biraat ishii kaafii takka bisa yeroon awwalaa hanqee akkam ture. Maaltu? Mubaarak musammaa fi aslii keessaa eenyu irra caala jaalata? La ilaha illallah. Amma gaafiin ardiin kana ala. Ija bitaa fi mirgaatti na dhuftan dhugaa rabbi dubbachuudha. Riidii fi obsee keessaa dirqama nama tokko jibbii otoo siin jedhani eenyuun jibbitaa? Dirqama. Ana biyyarri biyya keessaa acha. Eeshi osoo guyyaa lamaaf jechaadha. Dubartii taate. Maka dubartii makana soo taate jechaadha. Osoo jijjiiramu taate dubartii taate guyyaa lama. Hardi dalai biri sana. Bakka mee maal gootee inni kan dhiira hanqisanitti guyyaa lama tan keessatti maal gootee inni kan dhiira gad deebitu. Yo, hasham marak phone ke qabla jirtani jalatu tafiikum jiddan ma kan YouTube ready ma ku short duftan bam what's up yo yeah bakkuma sin jirtani tine geenyi hiye qilleen sir barre sin birhaagu jecha jalatu tafiikum jiddan ilman oromo kan YouTube ready ma ku short duftan kan YouTube ready ma ku short duftan ummata shiro nyaateetu uffata waraasi so odo so setin baasin jechaadha amma akkuma beekamu jechaadha reedii adam isni maxaseetiin jira foto akkasumas gaafateetiin jirtanii asirratti immoo gaafii babbareedaa gaafatameetiin jira galatooma isin torbaadhaa karanuma jechaadha amma reedii adam gadi fuuneetiin jechaadha gaafii isin gaafatin jechaadha gaafachuudhaan jechaadha awwaasaa gamnee tawwaasaa gamnee gaafii ajaa'ibaa gaafanaani kanaafuu kopihin hanga dumatino fana turasini jechatin jechara video ko yo kan dheeru taate jechara party kofi lama qaba yo kan dheerani mo party moto koratti dhaabata jechara yo party lama fana tifu mo jechara anu bagum beeka bakka dhaabete jechara sin jedhetin kuta lama fana tifacha jirani so sani fochara asara to wana sinitum tokko tira ennes mari fajata taata jechara percentin baen youtube hiya nama subscribe hingoni garu kan ilalutu baata namun subscribe ilalan percentage dikara ka subscribe hingodin garu ka video kana lalan bye kana yu video lalar ta bahara tanimi subscribe goda like goda share goda kuma batakam sensa tin jada gara thoma amma fisin hundi kesano so kana video ready ta hintarin mal motan like itu ka like ta ka tin jada gara thoma alfada amma fodo sentin baisu kana fu me akamite kara ready adam dem akabiti me karanken let's go yo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ridwan Aman Adam Ridwan Adam Aman itu na Davis daw. Kiyato aman ya kakayun. Kiyato aman ada Ridwan kedil aman. Oleh tinugal curi. Bahaya saya magang yang berarti na dulu ya right tiga jara. Ara malo. Sana gandara ile bai gande dai jira. Aka bi daga? Naga fa yada. Naga wallahi alhamdulillah. Baga rabbi naga hankara chanari hiyat rabbi sifide. Tole duga la tobi. Ani se duga made jira. Akkasitti har'a Ridwan fi Ridwan walitti baatee jira. Inni Ridwan ani Ridwan. Walitti qotu nende nomara ko rabekta.
Waa wal fakkaatan negatiivi Yaa. negatiivi yookaan positiivi wajjin deemu. Rabbi walitti nu hafuuga. Ame Rabbi sitti halaaf sitti illee gaaffiidhaan kee jechuuf Rabbi sitti halaaf sin jechaa kan jechaadha. Reedii geemee gisee takka daqiiqaa takka waan goone keessatti of ibsime reediin kun eessa dhalatee eessatti guddatee amma eessa jiraataa ta'e jaba akka waa kan ketirraa mee gisee takka qaa godhiitan gisee daqiiqaa takkatti nu ibsi. Hayyee galatooma ani akkuma na beektan maqaan kiyya Reedii Adam jedhama. Kanin dhaladhee Oromiyaa naannawa Arsii godina Arsii keessa ta'e aanaa Diksis magaalaa Bullaallaa jedhamtu keessa dhaladhee guddadhe. Seenaa baay'ee illee qabu yaa wajjuma keessaa hin bahe. Amman tanatti biyya Egypt magaalaa Kaayiroo keessa jiraadha. Asuma Afrikaa keessa jechuudha. Haalli jiru kana haala deemsa yaa'usanii gaafii keessatti yoo tasaa argatte na gaafatta. Ammaaf of barsiisuudhaaf kun egaa jedhee madaan. Asumaanii yoo jechaadha diskis bakka asliin dhufasanii safara aslii faate jecha. Anaaf asliin biyyuma tokko bakka itti dhalannee akkana hin jiraame amma ganda akkana ka jedhamu san garaagarummaa qabnu malee. Aanaan keenya tokko magaalaan keenya tokko bakka tokko machuu hin danda'amu. Okay. Ajje ammaaf kara gaafitti ol tarra jechaadha. Reedii kiyya mee addunyaa kana irraa maalumatti si gammachiisa? Dhugaa Rabbii addunyaan kun egaa namaan guuttu garuu wanti nama gammachiisu baay'eedha. Ani maalittiin gammada? Ani fayyaadhumaan jiraachuu fi bakka wanti guddaan addunyaa kana na gammachiisu fayyaadha ammatti. Inni yoo jiraatu hunda argatta waan ta'eef yoo inni jiraatu kanaaf dirqamni fayyaadha naaf. Okay, ati dhiira taatee dhalachuu keetiif ati dhiira taatee dhalachuu keef ofitti gammaddee Rabbiin galata kee jettee beektaa maaliif gammaddee dhiira ta'uu keetiif? Rabbii waliin dhufuuf deemaa jirta. Haa ta'uti alhamdulillah. Amma nu dhiira miti galee alhamdulillah yoo jettee beektaa garuu guyyaa takka yaadee ofiin kee jettee beektaa? Yaadee jira dhugaa Rabbi dubbachuudhaaf. Irra deddeebiidhaan yaade ani wallahi dhiira ta'uu hedduun itti gammadee garuu barbaadeetti miti Rabbi naa godhe bakka baay'een gammadee inumaayyuu maatii kiyya keessatti dhiirris hin heddummaatu anis yoon ilma argadhee fi ilma of duratti kan barbaadu taate dhiira argachuu barbaada. Ammas fakkeenyaaf ani ilma nin qaba. Ilmi kiyya dhiira ta'uu isaatti baay'een gammade dhugaa rabbitti akka galata itti galchee hin beeku. Rabbi of dura illee gaafa naa dabalu dhiira akka naa godhuun kadhadha. Asumaan kadhaa naa godhaa hundi keessan. Eeshi osoo guyyaa lamaaf jechaadha. Dubartii taate. Bakka dubartii makana soo taate jechaadha. Jiruu taate dubartii taate guyyaa lama. Haardi dalaayifiin isaa dhufa. Bakka mee maal gooteetiin inni kara dhiira kan keessatti guyyaa lamaan tana keessatti maal gooteetiin inni kara dhiira kan deebitu. Ulfaata dhugaa Rabbii gaafii kun yoo akka tasaa dubartii ta'anillee ani osoo dirqama guyyaa lamaaf erga dirqama jette dhugaa Rabbiitti hin ulfaata qabi. Waan cinqii shamarran argitu san arguu barbaada fakkeenyaaf hin jiraami. Fedhii waan jedhamu. Cinqii shamarran. Fedhiin dubartiin dhiiraaf qabdu maal akka ta'e qammasa ilaaluun barbaada. Okay, ready. Osoo mee dubartii guyyaa lamaaf tanaaf taateer taami osoo nama tokko gammachiisiin jedhan jechaadha bohaarsi baqa guyyaa lamaan sana namoonni bohaarsita eenyuun bohaarsita. Carraas naa kenname moo. Guyyaa lamaan tana keessatti akka tasaafa durba osoo ta'e baqa ciikii taateerta. Ciikii ta'eera. Guyyaa lamaan tana ciikiidha. Baqa dhiira wahii bohaarsi yoo sin jedhan eenyuun bohaarsita. Anas amma akkasitti dirqamni naa dhufee jedhe. Jawari durbummaa koo kennee fi dhiirummaa kiyyatti deebi'a. Waayee dubartii dhagoo namni borgaa fi jaalala akka nam gaafanne si. Jawar mamadee akkasuma goota? Jawariin dhaqeetu mallaal wanni bade haa badu durbummaa koo kennaa. Wallaahi. Warri shamarranii asumaan isinii dhaameera yoo durbummaan jiraate
dhaqaatiin intala qaba. Otoo borni duutaa haadha fi wanta takka addunyaa kana beekamaa si godhu tokko hojjedhu siin jedhanii maal gootu? Borin duuta siin jedhanii tiniin jiranii wasanamee tiniin jira. Annaa wanna haadha wanna bakka si beesu wahii si galee kan namni baay'ee si raasuu danda'u duutee iyyuu jechaadha maal hojjettee tiniin kaduu barbaada? Carraan naa kennamu sun guddaadha akka ati jettutti. Yaa waan barbaadde bakka. Wanni fedhiin kee mataa kan keessa jiru maal taatiniin yoo duute dasiyaa. Amma fakkeenyaaf rabbiin naa galee fedhiin akka addunyaatti erga naa kenname akka addunyaatti yoo naa kenname fedhiin sun Ameerikaa keessa dhaabadhee sagalee guddistuudha na zaanuu barbaada akka addunyaan dhageessutti. Bakka tanaan achi booda borin du'aa jetta. Rakkoon qabu sana booda. Okay. Riidii fi kun immoo waan eenyutu na dhufeera jiran. Riidii fi obsee keessaa dirqama nama tokko jibbii otoo siin jedhani eenyuun jibbitaa? Dirqama. Haadha biyyaartii biyya keessaa acha. Malaan bu'ee waan kuni gaaffii kana ulfaata dha. Dirqama yoo jedhamu. Ana jibbii bakka. Sima jibbee maaliif dubartiin amaanadha. Dubartii amaanaa rabbiitti waan taate hin jibbu. Dhiiruma jibba. Dirqama adeero kanaanuu beekas wantu natti hin himini. Kanan jaabar. Hin jira namni dubartii jibbullee godhe. Haramanee meeqa jira beebi. Mubaarak Musammaa fi Aslii keessaa eenyu irra caala jaalata? La ilaha illa amma gaaffiin hardiin kana la. Ija bitaa fi mirgaatti na dhuftan dhugaa rabbi dubbachuudhaaf lamaanuu naaf hiriyaadha waan guddaa naaf ta'anii. La waan akka jedhu weetoon jiru. Lachuun jaalatu lamaanuu jaalatu. Indoom karaa biraatti si dhufaa malee. Lamaanuu jaalatu. Osoo karaa biraatti sitti hin dhufin la wallah siraanis. Karaa biraatti si dhufaa iyyee. Karaa biraatti si dhufa erga kanaan barbaadini karaa biraatti si dhufa. Sihii laali reedi erga kana lindee karaa biraatti si dhufam. Sihii reediidha sihii mubaarakii asliidha. Dooniidhaan deemaa artan bishaan irra. Ayyee. Dooniin tamni achi bahuuf jechaadha bakka galma san gahuuf nama tokko bishaanii darbuu qabdaati. Aslii fi mubaarakii keessa. Amoota ayyara tanaan adda namaa asxariiti. Aslii gaafa dheeraa gaafii kenna. Gaafa dheeraa jira aslii. Maal deemna? Aslii fi mubaarakii keessa eenyuun bishaanii darbitee achi baasa. Achi baatan lubbuudhaan nama lama bichaadha. Nama sadii keessa nama tokko darbuu qabda aslii fi wanni keessa mubaarakii keessa. Naaf kolchaa gaajara na kun gaafidha. Gaafidha. Aboo wallahi na tulfaatee jira. Bakka aslii darba. Inni hiriyaa kiyya yoo taarellee rakkoon qaba. Wayne ati gaafii akkana nama gaafatin ijoolleen bolloltee. Wallahi billahi asliin deebiseetiin hin jira. Seen ilaali viidiyoo kiyyeessa wanna kan asliin deebiseetiin hin jira. Ana filatan hirkitanyaan enyoona na gaafatte. Wayne dhiis rakkoon qabu inni rakkoon qabu. Waan beektaa yoo inni hiriyaa hanqe ta'e. Lamaanuu akka malee hiriyaa dhugaati jedhe lamaan oolmaa guddaan wal biraa qabna kanaaf. Magani ya rabbi hiyya. Rabbi hiyyaati. Ammoo akkanumatti yuutuub irra deemaa. Gaaf osoodha kuni osoodha. Osoodha. Kuni osoodha jara naa akkatti. Tasoo nu muudatee mana goota dhee amana. Amma coominni doonii si wajjin yaabbatu karaa baharaa kana jiru. Sanuu bahara wayii deemu qilleensa fudhatu hubbannaati. Bakka la. Si wajjin yaabbatu. Si wajjin yaabbatu. Qilleensa fudhaturra. Ayyee itti fufi. Guyyaan ati baay'ee gaddite dhalachuu kee jibbite jira yoo jiraate maaliif dirqama sababa isaan of himu. Guyyaan an dhalachuu gaabbine jira hedduudha mee isaan keessaa hardiin ani yeroon ani dhalachuutti jibbetu jira bara 2016 yeroo xiqqoo rakkoon siyaasaa ture san
garmaletti yeroo uummanni kenna miidhamu ija kennan argine yeroo sanitti anillee waan ofii kiyyaa miidhan ta'e wayina irra ga'eef ofiin jibbe dhalatuu kiyyattiin gaabbe rasaasan ajjeesuu hidhan malee akka ajjeesaniif gochuu ture yeroo san akka maleetti nu dararani yeroo san irra biyyatti maastar pilaanii hiriira maaliif ture bakka tokkotti gara nama hedduutiin nu qabanii tumaan isaan nu tuman ajjeechaa wayya tumaa akka argite mataa kana keessa akka sareetu cabaca'u ture namoota ana caala namoota tumametu jira beekte namoonni ani kabaju respect godhu namoota uleen hin malleef of caalaa gaafa san jibbe jara ijaan arguu kootti gaabbe barka wala kudha jaacha sabab master plan hiriira sanis karaa YouTube kan dhufu keetiif eenyu sababa sii ta'e nama san haala kamiin galateeffatta karaa YouTubetiin sababa naa ta'e sima fa'a boona fakkaate sa I think sure ittiin beeku social media na Facebook fayyadaman yeroo dheeraa beekta sifa allee garuu si arguu ture gisee diraama hojjetan tokko beekte ani garuu akkas ta'a jedhee osoo hin ta'in duraanii san akkas hojjedhee ta'a osoo hin ta'in erliseetu bakkuu miidiyaatitti eegalaa waan jedhurraa eegalee keessa milkaa'eessa fakkeenyi bakka sima fa'a si yoo jedhe rakkoo hin qabu Osane yeroon siigalee yeroo hedduu ture isaan sun wanta tataa inni irra argata wandalaatee yeroo turtansan waan naate amma miti yoo dullummaan koo durii sun osoo naa deebiteeni gaafa ho'a jirtan sani gaa waaqayyo sin yaadiis ay barasan walla waaqayyo yaadiis ummata Oromoo ummata Oromoo addunyaa irra jiraniif maal gochuu akka qaban gabaabummaa yaada kee qoodifme ummanni Oromoo kuni amma keessattuu jechaadha waa'ee TikTok irratti deemaa hin jiru gandummaa siigalee wayita kaan arsiif baale jedhanii amma immoo harargee fi harargee jimma borimoo maal akka ta'een beeku waa'ee kanarratti mee wanna tirbatu asmaanuyyuu mee wanna deeqa takka yaada hanki yaada qabda dhugaa rabbi yaada qabaayyuu baay'ee tokko jibbisee ta'een jira dhugaa dubbachuu galatoom yaada ani barbaadu naa dubbatte ani akka nama dhuunfaa tokkotti wallaahi namni amanuu baate gaafa rabshaan TikTokii keessa jiru an TikTokii nama kamiitu seenes gastii irraan dubbadhu ofii koo laayiviin dubbadhu viidiyoos gad hin dhiisu ragaan immootu TikTokii kiyya seentanii ilaaluu hin dandeessan ani akka gandummaa jibboomaan jibbu sanuu namni hubannoo qabu osoo waa'ee gandummaa kaasee gara nama nyaatu namoonni jala deeman namoota gurguddoo warroonni haasaan immoo warra sila argitee mataa ofiitu hin beek miti ganda isaa bakka bu'u mataa isaa bakka bu'ee ka jiraachuu hin dandeenyetu ganda namaa arrabsa achi jalatti garuu namoonni sappoortu godhan jiran dhokatanii maal godhan gandummaan kun maali silaa sadarkaa akka Oromoon akka Afrikaatti yaadu qabdu akka ganda keessatti akka godina bar malee ganda hin jedhamu abooka wallolaa jiran godina malee Oromoon takka obboleessa kiyya godina maaliifi uummanni keenya tajaajila adda addaa argatuuf addaan qoodan godina nanii malee gosti teenya takka maaliin teenya wanni hundi teenya takka dhiidhi teenya takka gosaayyuu wanti maqaa garagara godhaniif amantii keenya gara Rasuul sallallahu alaihi wasallam wanti namni gosa midhaan akka qabaataa isaniif namni walaa beekuuf malee itti walaa qooduufi miti wallaalaan keenya garuu biyya balleessee jira wallaalaa jira hafa namoota akkasiin hordofina gaafa ati qubna garii haasoftu ol baatee nama dhibba si dhageeffata gaafa ati waa'ee akkasii haasoftu nama 2,300 namni keenya akkamitti maraanne bar wallaalaan dhugaa qaba nama keenya maraachee laala taa'e so wanti kun hafuu qaba isiniin jedha ganda irraa dhalatte malee ganda ittiin bakka buutee nama arrabsituufi maalii hin qabdu irraa mormitus hin qabdu jalaa fi obboleessan kee warri dhageeffachuu jirtan jechuu barbaada dubbii jibbisiistu walla baay'ee galatoomee illee waan kana la ani wanni baay'ee naqiqee wanni baay'ee na dabbareera dhugaa tokko ani ilaala ani kama dhugaa kana na jibbisiisaallee narfas illee ta'a osoo dubbachuu barbaadu jechaadha bakka xiqqootti argamuu hin barbaadu iseetiin ni caalchisee galee yeroo baay'ee osoo dubbachuu barbaadu of keessaa baasee iyyuu osoo barbaadu fakkeenyaaf namoota fooloorii gurguddaa qabu laali warri silaa namni kun dhibbi hordofuu danda'u hin dubbatu namoota fooloorii xiqqoo qaban foolooriif jedhanii namoota hedduu muufachiisanii hayyoota hedduu mataa obboleessa kiyya nama hayyuu
qabrii keessatti ka rabbi waan godhuu hin beekne ibiddaan gaafa uummanni wallaalaan keenya ol bahee bu'u argitaa bar kun irraa akira stupid dadhabina guddaadha sii gale so jalaa fabbureeyyan kiyyaa rabbi sodaadhatini. Bakka tanuma wanni asooru anu singaleessa yeroo baay'ee nu akkuma isin jedhe akkuma tette warroonni filoorii baay'ee guddaa qaban jechaadha waan kanarratti hin dubbatanii. Warri xiqqooma filoorii kudhan diidama soddoma dhibba lama qabateetiin asii dubbii tokko haaseetiin asii laayika gochuuf jabaa kenna jagnaa kenna maalii kenna ibidda qabsiistan. Dhaabadha yaa filooriin keessan achi filoorii waan maal sila kana maqaan isaa beekamtiin kun maal jedhama sila. Feemasii ta'uu. Beekamulee korbaadda taate jechaadha feemasii illee ta'uu korbaadda taate karaa nagayaatiin karaa rabbi sin jaalatu karaa rabbi sin jaalatu kotta. Akkasuma. Karaa baay'eetu jira. Malee garaa kanaan dhuftaniitiin feemasii ta'uu jechaadha wallaahi kun wallaalummaa karaatiin naa yeroo baay'ee seera inni dubbannan leennee dadhabneetiin hin jirra yoo soo dhaabdanii waan akkanaa dasanidhaa sin jechuudha barbaada. Ayillee yaaduma kana darfachuu barbaada. Okay. Ready takkaa jaalalaan qabamtee guyyaa akka malee ni qabaa jedhanii dhugaadha. Hin qaba jedhanii sitti maniyyuu numa. Wayyoo. Kana bochi. Ready kana jaalali yoosu seentini. Jechaan jaalali onneen isaa timaatimaa onneen timaatimaa qaba akka. Haadha faata na seeta. Akka onnee haadha faata san qabaadhan. Onnee kiyyaayyuu cheekin goone jechuudhaaf jaaladheen jira. Garuu mootu jaalalaaf jedhee lakki boo'een beeku dhugaa rabbitti keessi koo boo'uu danda'a. Garuu imimmaan xapha godheen beeku. Uumama kan namni tokko beektee gisee namni du'uun boo'u namni akkanaa kun adamma imimmaan xapha irraa jedhu keessa kootti garuu gubachuun mala sii galee malee imimmaan ani naan bu'u. Du'aa naa godhamee numaa yoo namni du'u rakkadhe ani imimmaan naan bu'u yaa jaba. Wallah lalle kan dia aki. Maal isa? Ma bakka kam dhugaa yoo natti jabaatti malee ani ona ma wallo lubo. Ila garaa keessatti yeroo banne bu'a. Illi kii bu'a ani yoo illi kii no qabe nama wallolee onda yoo ka yoo ndaamin akkasitti hin bu'a. Bu'a. Okay, ready osoo hin fuudhin dura osoo amma fuutee hin jirta. Ilmallee tokko qabda. Yes. Osoo hin fuudhin dura jechaadha. Osoo hin fuudhin dura jaalallee meeqa baasaatti ni jiru? Meeqa? Osoo fuudhin dura jecha. Dhugaa bultii diiguu yoo ta'e malee kun haa ta'uti laayifii si duraati. Osoo fuudhin dura osoo hin fuudhin laayifii kee kan fuulduraati. Ani sheeka jedhee fuudhe kaamma akkamiin durii of godhate laayifii baay'ee qaba yaa jamaa fi maal taatan. La sheekummaan qaba sheekummaan dibaa fi kennitan hireessin. Jechuun gaafa bultiitti seenuu hedduu beekta gaarii of fakkeessitee dubbatta amma yoo qaabbadhe haala kulli haalan ani lakkoofsan beeku baay'een jaaladhe yaani jaaladhe gaafa jedhu immoo waan badaa godhee seetanii akka gara qilee biraatti hin tarre nin jaaladhee wajjin waasaa waliin jinjana waan jedhamu beektanii filannoo baay'ee. Jinjana garuu laayifii ka waliin dabarsite ka waliin dabarsite. Aku baay'ee dhaarii deemaa. Waliin bultee waliin nyaattee waliin dhugdee maal taatee fa'aattee mana hin jiraami. Walii gala meeqan taa'anii. Waliin bulullee hin jira jedhi kaa. Waliin bultee maali. Gaaffiin kee ulfaatadha hundaafuyyuu dakka muraasuma jedhi qabadhu. Ayyee muraasa ishii gaaffii takka bisa yeroon awwalaa hankee akkam ture. Maaltu? Jecha dubartii tokko jaalattee tiriin jirta. Awwalachaa yeroo awwalachaadha yookaan laayif iskuulii ta'uu danda'a haasii galee yeroo awwala dubartii jaalattachaadha. Jaalattee tiriin jirta waliin ooti turtan achi booda waliin bulu leen jira miire naa yeroo awwala simmeetiin sun akkam ture. Galee raami waan isin jiru. Nafa nama buta'aantee wantichi akkam si guyyaa sila maal jedhe beektaa ani waan akkasii hin beeku ture gaafa wantichi fedhii jalqabatti argu waatu na waraane beektaa aboo qaallittiin marfee natti keetteedhee qaama kana mana fincaanii keessa dhaabadhee barbaade yoom kana michaaree eegaa ooyyo kana michaadhaaree wayi wanta akka fedhii kunillee hin beekamuun bire saaboo boombaa fincaanii tuna citee baay'ee maali waliin nageessa babba'u kun jedhee ani fincaan hin qabne ka ofiin deemu kun isaa dhufe jedhee
Iya. Dhugaa Yeroo awwaalamu. egaa jechuudha fedhii midhaan jechuun dhagaa malee gisee san teknooloojiin akkatti hin tolle viidiyoo adda addaa argite wanna hin jettu. Sirri. Rakkisee ture dhugaa dubbachuudhaaf ani ni dhagaa akka danse ugaasii galee. Dhugaa am serious kuni mudannoon dhageenyaati maa garaa dhageenyaatitti baranne. Kuni sirriidha. Kuni dhugaa. Seetoche gaafa duraatti jechuun amma rabbiin garuu waan das nama jedhuun nama akka ana argadde nama haaraa nama hin beekne akkuma anaa sii galee. Osoo nama beektu taate aboo maali kun dugulaa jechuu dandeessi sii galee kun dooman maal jechuu dandeessi. Sirri wallahi. So addisi maddisi wal argatu. Bareeda gata bu'aan akkasii yoo. Addisi maddisi wal argachuun bareeda. Nulachuu hin beeku. Dubartii jaalattu fuudhuu fi dubartii ati jaalattu fuudhuu kan filatta? Dubartii ani jaaladhu yoo ta'e bareedaadha maaliif oo danda'e ofii jaalala of qabsiisuuf hin yaala malee isiisan akkasiin na jaallattu isiin na jaalattee waan hin jaalanne hiikan qabu ani jaalalli si qabuu dhabuu danda'a si galee jireenya keessatti waan dhiibbaa fiduuf tanumaan ni jaaladhu irra naa wayya. Okay, fuudhuu dhiisuu fi bultii galgala fi ganama dubbii qabdu kan filatta? Yookaan fuudhuu dhiisuu yookaan immoo fuutee ganama galgala ciqici ganama galgala ciqici. Lakki boo dhaabattee fuu wayyatan dhiisuu wayya akkana dhaabattee fuu si wayya. Maali cootna obboleessa kiyya akka ampuulii kana dhaabattee fuu naa wayyaraalee wallahi. Obboleessa kiyya laannaa dhaadha gawwayya warra miidiyaa dhiirooche bultii akkasii irra dhaabattee sitta fuu wayya hin seenii waan akkasitti. Seentu tanagaya seenu waan dilasiya nageenyo jiraate gammadee jiraatan fedhiin akka wisi qabare yoo gammachuun hin jiraan. Sirriidha. Nyaattee bokokoo fi guyyaa lama nyaataaf dhugaatii dhiisuu kan filatte? Nyaattee na bokokoo yookaan guyyaa lama nyaataaf dhugaatii lekkistee ta'uu kan filatte? Bokokee dhowuu malaa fi bifaal taate guyyaa lama dhugaatii illee moo? Wallahi gaafii bexaam iddoo malee gaafiin kun kan dhugaa kolfee wala utara gaafii kana. Aboo gaafiin tun naa taate dhuma Nyaachuu dhabuu si wayyaa? yaada kiyya jijjiire nyaadhee bokokee deemee dhudhuufa wannoo keessa ammaa waa shittifeeti keessa. Guyyaa lama nyaata malee taa'u ulfaataadha. Egaa dhudhuufuun wayyaa ammaa garaa kana wannoo qilleensa fudhadha. Okay. Farda yaabbii hin beekne yaabbachuu si wayya moo gaala yaabbii hin beekne dirqama yaabbachuu osoo sin jalani kam fila yaabbata? Farda yaabbii hin beekne gaala yaabbii hin beekne kam filata lamaan keessa? Si ajaa'iba wallahi an garuu lamaanuu hin beeku yaabbadhee hin beeku. Akka yaabbadhee hin beeku wayillee. Kamiin filadhu dhiiroo gaala wayyinna gaalli hin fiigasa? Takka si darbee naan garuu karaa si buusedha. Aboota aboo gaalu wayyaa dhiisi boo fardi akka malee fiigaa qilletti dhagata. Gaaluma si wayyaa? Gaala yoo xiqqaate tulluu isaa san qabattee tiniin itti rarraata. Fardi badaadha. Fardi badaa illee gaala filadha. Gaala wayyaa lakkee boo fardi najjeessa. Illee gaala filadha. Addunyaa kana irraa nama tokko lubbuu kee kan yoo sin jedhan eenyu kan ni maatii kee alatti jechuudha. Anaa sammuu keessa midhadhee maatii kee ala na jalaa jette so maatii ta'ee ture. Laa maatii namaa keessaa moo qaba maatii kee alatti. Maatiin alatti lubbuu dirqama osoo ta'e dirqama miti tolaayyuun kennaaf. Jawaar jawwee ani jawwee gisee lama dha'eera gaafii kana keessatti. Lala Jawari male. Mati kiyya inni boo mati kiyya miti. La Jawar mati dah male. Jawar mati orang moti. Asli ada ti mati yang kayak agawai ramarate kabda. Gara beramo biyot ala kaisa siyamu. Bak nama jechan nama mati kalau itu nama famous ifan juru. Okay. Nama ni be pani. Social media. La ilaha illallah. Ini ya abu. Ini kenna. Maki maling bodoh tu nama dabe. Aneh kaya tu.
Gaafii baay'ee asirratti dhufeera beektaa reedi baay'ee makanatti dhufeera gaafii. Waa'ee makii si gaafanne. Hin gaafadhu hin Siga. Ennaa waa'ee gaafii baay'ee dhufe haga TikTok irratti rabshaa gochuutti wahii walitti fidaatiin hin jira. Siifi makiin maal walitti qabda qoy.